Itiyoo Telekoom bara bajataa 2016 hojii karoora tarsiimoodhaan hojjeteen galii birrii biiliyoona 93.7 argachuu hojii raawwachiistuu olaantuun Itiyoo Telekoom Fireewoot Taamiruu himaniiru. Raawwii hojii bara bajataa 2016 ilaalchisee miidiyaalee fi qaamolee qooda fudhattootaaf ibsa kennaniin bara bajatichaatti hojii xiyyeeffannoo addaatiin hojjetameen galiin birrii biiliyoona 93.7 argamuu isaa himanii hojii kanaanis karoora dhaabbatichi qabate dhibbantaa 103.6 galmaan ga'uun akka danda'ame dubbataniiru. በበጀት ዓመቱ 93.7 ቢሊዮን የኢትዮጵያ ብር ጀነሬት በማድረግ የቅዳችንን 103.6% አሳክተናል ማለት ነው። bara bajatichaatti galii birrii biiliyoona 93 fi miiliyoona 700 maddisiisuun karoora keenya dhibbentaa 103.6 milkeessuu dandeenyeerra. Kun milkaa'ina isa guddaadha. Kun milkaa'ina salphaatti dhufu osoo hin taane miseensonni manajimentii keenyaa ni beeku. Kana milkeessuudhaaf qormaata hedduu keessa dabarree jirra. Kanaaf milkaa'ina guddaadha jennee fudhanna. Kan bara darbee wajjin wal bira qabamee yoo ilaalamu caalmaansaa dhibbentaa 21.7 yookaan birrii biiliyoona 16 fi miiliyoona 700 galii dabalataa kan ittiin argannedha. Itiyoo Telekoom bara bajatichaatti maamiltoota miiliyoona 8.9 horachuun gara miiliyoona 78.3 kan guddisee ta'uusaa fi kanaanis dhaabbatichi karoora isaa dhibbantaa 100.4 milkeessuus eeraniiru. የደንበኞቻችንን ቁጥር በበጀት ዓመቱ 78.3 ሚሊዮን ደንበኛ ማድረስ ችለናል ማለት ነው። ደሜ አዳዳቲን ሆጂ ባየ ሆጀቹን lakkoofsa maamiltoota keenya bara bajatichaatti miiliyoona 78 fi 300 irraan ga'uu dandeenyeerra. Kana jechuun karoora keenya dhibbentaa 100.4 kan milkeessine jechuudha. Maamiltoota miiliyoona 78 fi 300 horanne keessaa kanneen miiliyoona 75 fi 800 ta'an tajaajila sagalee bilbilaa fayyadamoo yoo ta'an kanneen miiliyoona 40 fi 400 ta'an ammoo fayyadamtoota tajaajila bilbilaa intarneetiiti. Jiraattonni naannoo baadiyyaa addunyaa dijitaalaayizeeshinii keessa akka hin baane gochuu fi Itiyoo Telekoom tajaajila isaa si'ataa fi dhaqqabamaa taasisuuf saayitiiwwan baadiyyaa garaagaraa 132tti hojii hojjetameen aanaaleen kutaalee biyyattii garaagaraa 104 ta'an tajaajila neetworkii 3G akka fayyadaman taasifamu Fireewoot Taamiruu himaniiru. በዚህ በዲጂታል ዘመን በተለይ በገጠር ያሉ ዜጎቻችን ከዲጂታል ኢኮኖሚና ከዚህ ቴክኖሎጂ ከሚያመጣቸው ሶሉሽኖች bara dijitaalaa kana keessatti keessumaa lammiileen keenya naannawa baadiyyaa jiraatan tajaajila diinagdee dijitaalaa fi tajaajila teknooloojiin fidee dhufurraa akka adda hin baaneef bara bajatichaatti hojiilee gurguddoo hojjennee jirra. Naannawa baadiyyaatti saayitiiwwan tajaajila neetworkii 2G fayyadamaa turan gara tajaajila neetworkii 3G'tti ol fooyyessuudhaan aanaalee kutaa biyyattii garaagaraa 104 ta'an tajaajila neetworkii akka argatan taasifneerra. Kanaaf tajaajilaa fi oomishaalee keenya carraan fayyadamuu isaanii bal'ateera jechuudha. Imalaa fi mul'ata ijaarsa diijitaal Itoophiyaa milkeessuuf bu'uuraaleen misoomaa hedduun hojjetamuus himameera. Keessumaa sirna daldalaa fi jijjiirraa maallaqaa Itoophiyaa fooyyessuuf karaa appilikeeshinii Teeleebir raawwatamaa tureen milkaa'inoonni bu'aa qabeessa ta'an hedduun galmaa'uus Fireewoot Taamiruu eeraniiru.